Weellistuu lammii Ameerikaa akka taate Taylor Swift yeroo arfaffaadhaaf badhaasa albamii ishee Midnight jedhuun badhaasa Giraamii argattee jirti. Haasaa ishee innaa jalqabdu piroodiisarii ishee Jack Antonoff galateeffachuudhaan badhaasi kun kan ajaa'ibaa ta'uu isinitti muun fedha. Garuu jettee kun waa tokko akka hin jijjiirre nan abdadha. Sababiinsaas jireenyi koo kaleessas bareedaa ture jette. Viktooriyaa Moonet aartistii haaraa ta'uudhaan badhaafamteetti. Harmee ishee kan qofaa intala durbaa kana guddiste nan galateeffadhaa jette. Badhaasi kun argamuuf waggaa 15 fixe jechuudhaan illee imimmaaniin dubbatteetti. Biilii Eeliis immoo wallee What Was I Made For jedhu barreessuu isheef badhaasa olaanaa akka waggaa badhaafamte. Daayirektara ishee Greeta Gerwigiin galateeffattee jirti. Qophiin dilbata galgalaa sun nama baacoon beekamu Trevor Nohan kan geggeessame yoo ta'u, waltajjii magaalaa Los Angeles kan Crypto.com jedhurra kallattiidhaan darbaa ture. Weellistuun lammii Kaamboodiyaa Keerool Jiillee muuziqaa gaarii qopheessuudhaan seenaa Giraamii keessatti galmeeffamteetti. Badhaasa Giraamii badhaafamuun koo ka jalqabaati jette. Stevie Wonder yaadannoo isaaf jecha wallee Toonii Bennett kan For Once in My Life jedhu weellisee jira. Weellistoonni hedduun waltajjii kanarratti walleelee hedduu dhiyeessaniiru. Sirna kanarratti Giraamiiwwan 80 ta'an illee kennamanii jiran. Weellisaa lammii Meeksikoo beekamaan Peesoo Pluumaa yeroo jalqabaaf kaadhimame albamiisaa Genesis jedhuun Giraamii isa jalqabaa badhaafame. Agarsiisa muuziqaa Afrikaa gaarii ka jedhu dorgommii haaraadhaan gosa haaraa dudhaa muuziqaa naannoo calaqqisiisuuf beekamtii kennuudhaan weellistuun lammii Afrikaa kibbaa Taayilaaf sirba ishee bakka hundatti beekamaa ta'e Waatar jedhuuf badhaafamtee jirti. Umrii koo waggaa 21tti badhaasa Giraamiin injifadha jedhee yaadeen beekuu jechuudhaan haasaa dhageessiste irratti dubbatteetti. Waggaa darbe Waaqayyo jireenya koo guutuu jijjiiruuf murteessee jetti. Keelar Maayik wixata halkan badhaasa 3 wal duraa duubaan injifate. Garuu sababaa wal dhibdee uumameef sirni guddaan ka Giraamii osoon dhaqqabin to'annaa poolisii jala ooleeraa jedhan dubbiimaan poolisii Maayik Loopeez. Raappariin kun waggoota 21 keessatti yeroo jalqabaaf agarsiisa isaa Scientists and Engineers jedhuun badhaasa Giraamii injifate. Biilii Joo'eel dhumarratti ture ka walleessaa dhiyeesse. Jalqaba walleessaa Turn the Lights Back On jedhuun kurna hedduu keessatti walleessa jalqabaa waltajjii Giraamii irratti dhiyeesse. Sanbooda albamiin beekamaan waggaa innaa labsamu walleessaa kan bara 1980 keessaa You May Be Right jedhu dhiyeessuusaaf ammas gara waltajjiitti waamame. Akka tasaa dhiyaachuudhaan Swiftiif ka badhaasa kennite Siliin Diyoon turte. Asitti argamuu koof nan gammada innaan jedhu garaa koorraa fudhadheenii jette. Bara 2022 keessa ture Diyoon dhibee deemuuf dandeettii ishee weellisuu miidhu kan Stiff Person Syndrome jedhamuun qabamte.